السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو أكم نجاهي سنة جرة. توك توكين كيا أوروموتي توك توكين كيا إني قدان هنقبتي كما كيسانا دربتو أرجي. بليس أوروموتي يا شيري في دويتي ناقودا نما برا كنا دكابو ناقودا. إسينين جتشو بربادا وان دبادو سنبيكو وانتون دينار كابادي وان تيف. شيري في دويتي بيتشانا قودا تنما دام سكيا أورومو. تيك توكي قبوني ولا أمسيسو خنما موجومتي وعمود تيك توكي نما قبون فايدة كله هنكم يفيدوس لقومتي يوم مفرون بديك أباد تلاقيني أمسيسون بديك كنا كم داج لاني تي أمسيسو ملء جروب تدا ولا جارني تيك توكي نما ريبورت قدون كم موامودا أملي تانان تيك توكي جول أورومو نما كميتو هنقبنا يوربي كسوسوداتا كم تتفيدو ilmi oromoo olaa guddatu dhiisaanii kalaas. Miskiin tummee maal gootee gubamee dhugaarratti qabsaa ijoollee asirraa sagalee uummataaf taatu qabsoo keessatti haasawaa batanii yoo namas arrabsan haasawaa batanii micatti miskiina ilmoo ofii guddifattu maal taatee guban akkamiin naman gubne an osoo nama san argee ibidda keessa kaa'ee gubaayyuu maal gootee mee micattiin tun maal balleessite waan uummanni si wajji jiraatee si jaalanna waan jedheef qofa. مالي باتي دبترتي نما ديكسترتي يا أمتا مي مال بلستي ريزيني تو كمالي أكمل دكاني أكاونتي سجلا جوان يرو كنا ما نما تنقام علمي ديرا سرّه هدا تمرت يجوا هنا أفاد أقول تميو قبّين تلا دبرتي تكبيجة نما كنستي سرّكا كنا أكسين مير أم تقولون أو سإسيتين الرهات رجيت مالي أكسين كفتة أبدي أتنكان كسي قدني سرّان كنا هدو نما تنقام أكمل نما تنقامني ilma dhiiraa haafattanamu intala dubartii takka sadarkaa sanii fatanaa mi'a keessa darbite har'allee yoo isiinuu kanatti bu'aarti uummata amshiir isiin jiru kana jala deemtee akkasitti itti bu'aartaa oolte kanumaayyuu hin ta'u jedhanii kana gochuun kun nama dhaga'ama annama akkas keessan hindoom tokkokkii isaanii gubuu miti osoo arganii qaamaan gubuu maal asiif achi qabdaniitiin hin jettan waan nama gubuu bar abbamu irra bu'eetu beekaa ibidda haa gubatanii arganii isaanillee jechuun haga nama laaleessu. namni qaanii gubaa namaa wayii arge ofirratti yoo beeke deebee naman gubu jechuudha. Tokkoffaa tiktokii maaliif gubate waan jedhu tiktokii wanti gubatuufi filooyerii keessan qofaa kan nasuufi miti jaalala isin hawaasa keessan biraa qabdan isin jala jecha hin taane miira keessa isin galchanii cadhisuu keessaniin obsuu keessaniin jaalala isin ummata keessan bira horatan isin jala xiqqeessuudhaaf yeroo taateewwan akkanaa isin qunname miira keessan dhugaa obsaatumatu wadha. Takaraa caalee haadhaa firoo obsii cadhisuu irruma filadhu cadhisuu kanaan waa baay'ee mo'attee jirta jechuun barbaada. Lammaffaadha tiktokii ijoollee Oromoo maaliif gubata yeroo baay'ee beektu hin kijibna. Ufumaa gubnee kaanee sababaan qabsootiif diinni eebelu nu jalaa gube diinni eebelu ufii ka gubu baraanu. Tiktokii nama Oromoo haga ammatti diinni gubuun jiru bara. Ufumaa gubaa bullee yoo gabbaane bariisaa abbaa gube himnu sababa nu eebelu himnuuf borullee kaabeluu guban iftaanillee kaabeluu guban sababni ijoo inni gubatuuf nuti nama biraatiif feena. Waa ufiimine kana ofirraa qabnee nama biraatiif feena. Tiktokii ijoollee Oromoo namni guddachuu dhoggaru sabni kumuu hin jiru diinni kumuu hin jiru ijoollee Oromooti diina itti ta'ee walirra ijaaramee wal jilaa gubee hataa'u jira haga sadarkaa kanaatiin namni tokkichi miliyoona galuu ka dadhabeef namuma Oromoo bichaa fi sababa qabsoo Oromootiif sababa maalii Oromootiif jedhaa mikinaata dharaa kan dhiyeessinu kana dhiibnee keessoo keenyatti deebinee osoo nu ufuma keessa gamaggamnee quba walii qabnee tiktokni tokko akka hin gubanne silaa hin dhaabbata ture sababuma nu dhossaa wal shaffanaaruuf jechuu barbaada haadha firootiin jabaadhu garanta garaa caalii obsii garanta garaa caalii uummata kee bira fudhatama argabtaa kunis sima bu'ama wayiif si qunname dhugama kee wayii haga tokko baasuuf si qunname jedheen amanaa. Firoo sibira jirra kuni faayidii takka hin qabu kana qofaa miti. Asirratti illee gargaara karaa keessatti illee bira dhaabbatuun dirqama. Asumarratti qaayitanii yoo gabbuutan hoo gabbuunan dagattan kuni hiikan qabu. Warri agartanii keessan fooloo walirraa hin qabne qeerrootti fooloo godhaa qeerrootti keessan lakkoofsa keessan ergaa garee qabnaa hin mari'annaa waan gochuu qabnu jechaadha karaa keessatti wajji haasofna. Nama isa gube hin beekna. Nama tiktokii isii gube Oromoon sirriitti gaffageessitee beekti. Isiin nama siyaasatii miti nama agartanii asirra bahee isaa 24 nama qabsuu miti. Nagaan rakkattee rakkina keessa teettee ilma ofii guddifataa jirti. Namni akkanaani Oromoodha jedhee hin yaadu wallaahi nama gaddisiisa baay'ee. Ijoolleen teenya sirriitti ijaaramuu nu gaafataa. Akka agartanii eenyu ijaaramitti ijaaramne
diina nuti deemu ofirraa deebisuun baay'ee dirqama. Asumarra ooltanii firoon jaalannaa sibira jirra waan akkanaa dhiisaa kana booda. Fooloo isii immoo guyyaa gabaabatti bakka ittiin deebifnaaf abshir rakkoon hin jiru. Kaleessa illee numa fooloo godhe har'a illee fooloo goona rakkoon qabu. Nama jabaa namni sodaata. Nama gadhee immoo abbama fedhee irra deema. Gadhee nurra deemaa jira. Osoo nama jabaa hin taanetti nama wallaalaa agartanii. Akkasii qeerroo ijoollee keessan sitti dhufan garee keenyatti dabalii himma. Jechuun akkaawuntii suma sanaayyuu wanni hin deebineef hin jiru. Riippoortii waan ta'eef gadi buufame qofa. Abdii Baalee. Abdii Baalee bultii qabadhu. Okay. Dubbadhu barsiisaa dubbadhu. Qoy barsiisaa na dubbatu dura. Yaa jechuun waa baay'ee jechuuf odoon taane by the way jalqabbiin akka sanaa jiraachuun ana baay'ee natti tolee maaliif jennaan ani fakkeenyaaf nama keessaanillee lafarratti illee mudatti tana hin beekne nama keessaan waa'ee ishee dubbachaa jirullee hin agarreelleedha amma dhaga'uu kootti gammadeera keessaan waa dubbachuun baay'ee gaarii waan hundaayyuu miidiyaan kun miidiyaa uummataati. Jechuun is public waan private ta'e waan dhuunfaa gara keessaatiin dubbachuun baay'ee gaariidha. Namoonni as jala jirtanii ijoollee amma jechaa turan rasaasa akkasuma qeerroo fi naanaatii biratti lakkoofsa keessaan kontaakti godha. Achi booddee gara keessaatiin waan dubbatamuu qabu gara keessaatiin dubbatamaa. Garuu immoo wanni beekamuu qabu gareen amma jirtan namni amma uummataa olii qabatanii jirtan san keessa namni xiqqoo aktiivii ta'ee fi waan tiktaakii kana sirriitti beeku yoo jiraate sa'aatii 24 caalaa hin turu deebiin appiilii kaleessa yoo gubate san akkuma inni gubateen iyyattee yoo ta'e iyyannoon suni yoona kana deebi'ee jira. Yoo iyyannoon sun deebi'ee booda tarkaanfii itti aanu iimeelii fi gara official websaayitii warra tiktaakii namni jara kana kontaakti gochuu danda'u akkasumallee riippoortii godhee problem riippoortii namni gochuu danda'u yoo jiraate iyyanni qindaa'ee akka riippoortii ta'uuf. Maaliif jennaan riippoortii ta'uun riippoortii namootaati. Amma riippoortiin gosa baay'eetu jira. Kun riippoortii namootaati malee tiimiin laalee sooftiweerii irratti seera cabsee viidiyoon isii warningii qabaatee gadi hin buune qilleensarra. Waan sana ta'eef namoonni wanna kana laaluu danda'ee yookaan ammoo tarkaanfii itti aanu iyyata itti aanu namni barreessuu danda'u yoo jiraate isa sana sirriitti cheekii gochuu fi barbaachisaa jechuu kiyya. Namjootan abshiriin teenna loluuniif teenna isii miidhaa jirti lafarratti. Namoonni isii miidhaa jiran dagalee isii jiru isii irraa fagoo hin jiru. Kanaaf jecha nu biyya ta'ennee iyyuun isii miidhuu taati. Iyyuu kana dhiisnee ijaaramnee akka nam tokkootti namni dandeettii qabdan nus lakkoofsan irraa fuutanii waan tokko irra nu tarkaanfachiisu malee nama arrabsuulleen iyyuulleen isiidhaan abshir jedhaa ooluulleen faayidata kan qabu mucha wantoonni nu boonsite cadheen siisii wallaahi laazim waan guddaa tokko dalage namni osoo dubbatee iyyuu haga isii kana gurran argatu haga isii kana dhugaan isaan baatu rabbii fi itti hirkatte alhamdulillah itti cadhisuun isii dhugaa isii guddoo baase jechuudha. Kanaafuu waan tokko godhaa lakkoofsan irraa fuudhaa namoonni illee aadii namaa deebisanii lakkoofsan namaa hin fuudhanii